Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saat kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajamee fi ol kan ta'e kan jedhe nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirga ishee dhaabbattee kan nuuf kadhattu giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo yeroo hundumaa hafuura diiyaabiloos addunyaa kana marsan hundumaarraa kan nu eegan kadhannaa isaaniidhaan waadaa isaaniidhaan kan nu wajjirraan jiran hojii isaaniidhaanis uumaa isaanii kan gammachiisan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo yeroo darbee akkuma waadaa waliif galle guyyaa har'aarraa eegaluudhaan akka fedhaa fi jaalala gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositti barumsa koorsii haaraadha kan waliin eegallu. Akkuma beektan egaa garee keenya irratti mari'annee kan turre jechuudha. Barumsa dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akka barannuudhaaf akka murteessinee ni beekna. Kanarraa ka'uudhaan egaa guyyaa irraa barumsa kana eegallaa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee qulqulleettii Dubroo Maariyaamii unkaan haala kanaadhaan nu cubbamoota haa turuuti. Qulqulloonni abboonni keenya tsoomii meeqaan kitaaba ishee kan barreessan, gad of qabummaa meeqaan waa'ee ishee kan barreessan, qulqulloonni duuka boota gooftaa keenyaa isarraatuu jecha isaa kan dhaggeeffachaa kan turan waa'ee ishee yeroo baay'ee ishee gaafatanii tuucciitiiwwan baay'ee baruudhaaf dhamaaniiru. Isa boodas kanneen dhufan qulqulloonni abboonni keenya yoo laalle gadaamiiwwan adda addaatti galuudhaan yeroowwan adda addaatti baay'ee qabsuura cimaadhaanidha. Kitaabolee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii barreessaa kan turanii. Nuti guyyaa har'aa haala kanaatiin kana hundumaa keessa teenyee isa dhugaa dubbachuudhaaf kana barachuu dandeenya jennee yookiin dubbachuu barsuu dandeenya jenneetu miti. Isheen ofuma ishee haati jaalalaa jaala kan deesse akkasumas haadha wangeelaa aduu kan nuuf deesse samii isheen qulqulleettiin Dubroo Maariyaamiin qulqulloota abboota keenyaaf kan akka qulqulluu Yohaannis wangeelaa haala kanaatiin jalqaba jechatu ture jechuudhaan kan samii dubbachuudhaan kan jalqabe qulqulleettii Dubroo Maariyaamii wajjirraa waggoota jiraataniif wantoota baay'ee ishee gaafachaa kan turedha. Isa booda kanneen dhufan qulqulloonni kan akka qulqullichaa Yohaannis afaan warqee, abbaa Hiriyaaqos eebbisaa nurra haa buluuti waan tokko qiddaasee kan hin beekne galatoo qulqulleettii Dubroo Maariyaamii guyyaa har'aa haala kanaan dhaggeeffannu kan geessisan abbootii kan akka abbaa Efreem beekumsaan kan karaa addunyaatiin amma kanaa jiru kanneen jedhamne garuu gargaarsa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiitiin guyyaa irraa hiikkaansa haala kanaatiin ballatee kan jiru kan barreessan. Gara biyya keenyaatti yoo dhufne kan akka qulqullichaa Yaared yoo fudhanne yeroo dhiyootti jaarraa 12 keessa kan ka'e immoo qulqullichaa abbaa Giyoorgis isa gaasichaa yoo fudhanne isaan kun hundumtuu gargaarsa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiitiin galatooshee
kitaabolee waa'ee ishee dubbatan akkasumas immoo kitaabolee ilma ishee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos bal'isanii barreessanii hiikaniitu nuuf kaa'anii jiru jechuudha. Isaan kun hundumtuu kana kan raawwatan gargaarsa haadha keenya dubroo Maariyaamiitiinidha. Har'as akka cubbuu keenyaa osoo hin ilaaliin akka baay'ina irra daddarbaa keenyaa laphee keenya keessa kanneen jiru hammina adda addaa osoo hin ilaaliin haati jaalalaa haati dhiifamaa qulqulleettiin dubroo Maariyaamiin arrabattiin dubbii ishee dubbannu akkasumas gurrattiin dhaggeeffannu kana hundumaa caalaa immoo lapheettiin hubanne yeroo hundumaa jaalala ishee wajjirraan akkasumas immoo ilma ishee wajjirraan amantaa sirriidhaan kan ittiin jiraannu isheen hunduma keenyaaf nuuf laachuun fedhaa fi jaalala ishee nuuf haa ta'u. Icciitii abboota keenyaaf ibsite hundumaa nuufis immoo nuuf haa ibsitu. Yeroo hundumaa kadhannaa ishee eegumsi ishee gargaarsi ishee hunduma keenya ijoollee kiristaanaa wajjirraan haa ta'u jenneetu barumsa kanaa eegallaa. Kanaafuu kan nu barsiisu ishumadha jechuudha. Haati keenya dubroo Maariyaamiin unkaan nu ijoollee isheedhaaf mitiitu warreen bakkee fagoo jiraniidhaaf kan taatu wanta taateedhaaf abdii guddaadhaaf amantaa guddaadhaan barumsaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii garaa isheetti gadameesha isheetti kiruubel unkaan qabuutti bu'uu mitiitu dura isaa dhaabbachuu kan hin dandeenye koochoo isaaniidhaan fuula isaanii kanneen dhooskan garaa isheetti ji'oota 9 kan baatte haati waaqayyoo deessuun waaqayyoo waa'ee ishee dubbachuun isa dhugaadha. Akka qulqullichi akkuma dubbate waa'ee qulqulleetti dubroo Maariyaamii dubbachuudhaaf hojjechuu beekuun aduu ifa isheedhaaf ho'a ishee duukarra akka fakkii kaasu jechuudhaan qulqulloonni abboon kee dubbataniiru. Kanaaf hin danda'amu jechuudha. Ammas taanaan kadhannaa isheedhaan gargaarsa isheedhaan dubbii haadha keenyaa dubbii giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii ni barannaa jechuudha. Dubroo Maariyaamii egaa gooftaa keenyadha fannoo irratti kan nuuf laate galanni isaaf haa ta'uti. Guyyaa jimaataa fannoo irratti yeroo fannifamu haadha isaa amma fannootti isa wajjiraan kan dhaabbatte tokkittii kan taate fannoo jalatti gaafa argu wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irratti barumsa keenyaan yoo waaqayyo jedhe gara fuuldaatti ni baranna. Haadha isaa fannootti gaafa argu elaa Yohaannis haadha kee jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27 tokko barannu cubbamootaaf haadha taasiseetu qulqulleettii kan taate kana kenne jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa gammachuu guddaadhaan maal jennee waamna haadha waaqayyoo haadha deessu waaqayyoo haadha keenya jechuudhaan nuti cubbamoonni haala kanaatiin akka waamnuudhaaf gooftaan keenya aangoo nuuf laateera jechuudha. Kanaaf dubroon Maariyaamii nutti hin qaanoftu. Nuti cubbamootaan haadha keenya qulqulleettii jennee dubroo Maariyaamii haadha keenya jennee yeroo ishee waamnu isa dhugaadha nutti hin qaanoftu. Maaliif isheen haadha qulqulleettii haadha waaqayyoodha. Haadha waaqayyoo garuu innumti ofuma isaa haadha taasisee waan nuuf laateedhaaf yeroo hundumaa waa'ee ishee callisuu iyyuu hin dandeenyu dubbachuu yoo dadhabne illee maqaa ishee waa'ee ishee sammuu keenyatti yaaduun nurraati addan ba'achuudha. Maaliif qaama keenya keessaatu akka tokkootti wanta ishee lakkoofnuudhaaf dubbii fayyinaa keenya keessattuu ga'ee bakka guddaa wanta qabduudhaaf jechuudha. Qulqulleettiin dubroo Maariyaamii yeroo hundumaa manni kiristaanaa keenya qabatteetu deemtii jechuudha. Haadha keenya malee bareeduus hin dandeenyu. Dubroo Maariyaamiitiin alatti hundeen keenya wanti hundumtuu hiika wanta hin qabneef barumsa kana yeroo barannu hundumti keenya gad of qabummaadhaan laphee cabaadhaan barachuun dhaggeeffachuun nurraatu eegama. Ammas irra deebi'uudhaan dubroo Maariyaamii yeroo hundumaan gidduutti argamtee icciitii isa fagaate nuuf ibsuudhaan akka waa'ee ishee barannuudhaaf isheen eeyyama ishee gargaarsa ishee nuuf haa ta'u jenneetu barumsa keenya eegallaachuudha. Egaan barumsa dubbii qulqulleettii dubroo Maariyaamii jenneetu eegalla. Namoonni baay'een haadha keenya haala kanaatiin maqaa kana dubroo Maariyaamii jechuudhaan qofaa yeroo baay'ee ni waamu. Kun garuu gaarii miti karaa kiristaanummaa. Unkaan deessuu waaqaa turuutu nama aangoo xiqqoo qabuyyuu kabajaan waama. Kanaaf
kabaja ishee wajjirraan tokko qulqulleetti dubroon maariyaamii qulqulleettiidha dubroodha kanaafuu jalqaba barumsa kanatti gaafa seennu sirreessuu kan qabnu yoomuu taanaan maqaa haadha keenyaa yeroo barreessinus haa ta'u yeroo namatti dubbannus qulqulleettii dubroo maariyaamii jechuudhaan haala kanaatiin waamuu qabna isheen qulqulleettiidha akkasumas dubroodha kana booda immoo maqaa isheetti dabaluudhaan haala kanaatiin waamna kanaafuu akkasidha jechuudha boqonnaa tokkoffaatti ni deebinaa sagaruu dursinee barumsa kanaan maal barannaa kan jedhu maa ilaallu yoo akka fedha uumaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos nuuf ta'e barumsa kanaan inni yeroo yoo nuuf laate guyyaan umuriin kan saada waan ta'eedhaaf wanta hundumaa inni yoo nuuf laateedhaaf yoo nu jiraachise barumsa kanaan waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii boqonnaawwan 8 barannaa jechuudha. Boqonnaawwan 8 kun isaan kamidha kan jedhuudhaa fi tarii kitaabolee waa'ee haadha keenyaadhaaf abbootiin adda addaa barsoonni mana kiristaanaa keenyaa kennaa kanneen qaban waa'ee haadha keenyaadhaaf wanta baay'ee barreessaniiru dursanis immoo afuura qulqulluudhaan abboonni keenya kitaaba adda addaa kan waa'ee isheedhaaf wanta baay'ee barreessaniiru asitti boqonnaa 8 akkamitti taasisne kan jedhuudhaa fi boqonnaawwan kun iddoo hundumaatti haala kanaatiin dhiyaachuu qabu kan jedhu wanta akkasiin jiru garuu nuti beekuu kan qabnu haala salphaa ta'eedhaan waa'ee haadha keenyaa barachuu akka dandeenyutti jennee haala kanaan boqonnaa 8tti ofuma keenyaatu barumsa keenyaaf akka mijatutti qoodneerraa jechuudha qoodneerraa barumsa keenyaan barachaa yoo deemnu immoo tarii kan itti dabalamu yoo jiraate dabalees immoo obbolaawwan keenya waasaap irratti garee keessa kanneen jirtan waa'ee kanaas itti nuuf haa dabalamu jettanii kan kaasan yoo jiraates akka fedha uumaa keenyaatti itti daballee barachaa deemnaa jechuudha. Kanaafuu amma kana barachuu qabna kan jedhu boqonnaawwan 8 dhiyeessineerraa jechuudha. Kan jalqabaa boqonnaan jalqabaa seensadha. Seensaa barumsa koorsii kanaa koorsii dubbii qulqulleettii dubroo maariyaamii barumsi kun hiikkaansaa maalidha? Barachuun maaliif barbaachisee? Maddoonni isaa eessaa dhufanii kan jedhu kana akka seensaatti kan ilaaludha. Kan lammaffaa immoo haala dhalootaa fi guddina haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii haala kamiin dhalatte haala kamiin guddatte kan jedhu dhalannaa isheerraa kaasuudhaan hanga umurii ishee mana qulqullummaatti turteetti kan ilaalludha jechuudha. Kan itti aanu boqonnaa 4ffaadhaan kan ilaallu kan boqonnaa 3ffaadhaan ilaallu immoo dubroo maariyaamii gooftaa da'uu isheedhaa kaasee hanga ol ba'umsa isheetti maal ture kan jedhu immoo inni kun immoo marsaa lammaffaadha jechuudha. Dubroo maariyaamii umurii ijoollummaa ishee mana qulqullummaa jiraatte gara fuulduraatti ni baranna. Isaa booda garuu gooftaa da'uu isheetii kaasee haalonni duran akkamidha? Seenaa ishee keessatti maal barannaa? Haala kamiitiin dabarsite kan jedhu hanga ol ba'umsa isheetti kan jiru boqonnaa 3ffaadhaan barannaa jechuudha. Boqonnaan 4ffaa immoo fakkeenyota haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiidhaaf fakkeeffamanii fi akkasumas immoo raajiiwwan isheef dubbatan. Kitaabni qulqulluugaa dursee wantoota baay'eedhaaf fakkeenyaa akkasumas raajiis immoo dubbatee ni argannaa yaa'u as keessa kanneen jirtan obbolaawwan keenya. Barumsa dubbii amantaa wajjirraan barachaa akka turre ni yaadattu. Barumsa amantaa keessatti gaafa fakkeenyota akkasumas raajiiwwan kanneen turan hundumaadhaaf wanta barachaa turan hundumaadhaaf akka turan ni beekna. Dubbii foonummaadhaaf, cuubbaadhaaf, qurbaanaaf, du'aa ka'umsaaf isaan kun hundumtuu akka isaan jiran waa'ee dubroo maariyaamiidhaafis wanti tokkoyyuu tasa kan dhufe hin jiru mana kiristaanaa keenya keessa akka tasaa kan dhufe osoo hin taane hundeensaa jalqabumarraa jalqabee kan taa'edha. Waa'ee qulqulleettii dubroo maariyaam kitaabni qulqulluun wanta baay'ee dubbata dursee wanta baay'ee jechuudha. Unkaan waa'ee qulqulleettii dubroo maariyaamii gooftaa keenya dabarsee kan kenne gantichi Yihuudaa kitaabni waa'ee isaa dabalee ni dubbata. Warreen gara fuulduraatti dhufan hundumaadhaaf ni dubbata. Kitaabni qulqulluun
guutummaa wanta addunyaa jalqabaa ture hanga gara fuulduraatti wanta dhufu hundumaa ni dubbata. Iccitiidhaan jechuudha. Namni keessaa baaseetu ilaaluutu barbaachisa. Kitaabni qulqulluun egaa hiikkaa isaa yoo barattan ta'e haala salphaadhaan kan ilaalamu miti. Hafuurri qulqulluun jecha tokko gaafa dabarsu achi keessa abboonni maal jedhanii kanu tokkos jechuudhaan icciti isaa hundumaa gattarreessu. Waa'ee qulqulleetti Dubroo Maariyaamiidhaaf isa dhugaadha. Wantoonni baay'een barreeffamaniitu ni jiru jechuudha. Raajiiwwan akkasumas fakkeenyonni baay'een ni jiru. Isaan kana boqonnaa kanaan barannaa jechuudha. Kana shanaffaan immoo boqonnaa shanaffaa jechuudha. Araarsummaadhaa fi waadaa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii waadaa maaliitu isheef kennameera? Fayyisaa addunyaa kan ta'e ilmi ishee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos karaa ishee addunyaa fayyisuudhaaf waadaa akkam akkamii isheef galeera? Araarsummaan ishee dhuguma haala kamiitiin Dubroo Maariyaamii nu araarsuu dandeessi kan jedhu araarsummaa sana asitti kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Boqonnaa jeffaatti kan barannu immoo ibsituuwwan ulfina isheedha. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii waaqayyoon gadi kan taate uumama hundumaatiin ol immoo kan taate waan ta'eedhaaf kabaja ishee kanaa ulfina ishee kanaa kitaaboleen akkasumas manni kiristaanaa keenya haala kamiitiin ibsiti kan jedhu asittidha kan barannu. Itti aansee immoo boqonnaa torbaffaa jechuudhaan kan barannu qulqulleettii Dubroo Maariyaamii barumsa abbootii keenyaatiin kan jedhu isa dhugaadha. Hafuurri qulqulluu kennaa kan isaaniif baay'ise qulqulloonni abboonni keenya unkaan nuti guyyaa irraa sa'aatii walakkaa xoomuudhaaf kan guyyaa walakkaa xoomuu kan hin dandeenye isaan guyyoota 40 walitti aansanii xoomuu kanneen danda'an gadaamii keessatti yeroo hundumaa hafuura qulqulluu waaqayyo wajjirraan kan jiraatan qajeelummaan isaanii hanga samitti ga'uu kan dandeechuudha. Qulqulloonni kun qulqullaa'ee haadha keenya Dubroo Maariyaamii wanta baay'ee dubbataniiru. Kana barannee xumurraa kan jedhu isa dhugaadha hin danda'amu. Maaliif manni kiristaanaa keenya hundee qabdi. Jalqaba duukaa kan kakuu qofa haaraa qofa ilaalle abbootii kanneen jedhaman duukaa bu'ootaa booda kanneen dhufanidha. Abbootii mana kiristaanaa jechuudhaan kanneen kaasnu duukaa bu'oota keenyaan booda kanneen dhufan isaan kun haala kamiin waa'ee qulqulleettii Dubroo Maariyaamii yeroowwan adda addaatti dubbatanii guyyaa irraa dhugumaa manni kiristaanaa keenya waa'ee deessuu waaqaa kan barsiistu kun dhuguma yeroo dhiyootti jalqabe moo qulqulloonni abboonni keenya haala kamiin dubbachaa turan kan jedhu kanaan ilaallachuudha. Barumsa kanaan ni ilaalla. Eebbisaa nurraa bulu gaafa bakka isaa yeroo geenyu bakkuma isaatti qulqulloota kana tarreessuudhaan ni ilaallaa jechuudha. Kana booda immoo boqonnaa xumuraa kan taasisne gaaffiiwwan shakkitootaa fi deebiiwwan isaanii kan jedhudha. Keessumattuu waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii ilaalchisuudhaan shakkitoonni baay'een mana kiristaanaa keessaa ba'aniiru. Durumarraa kaasee galanni isaafaa ta'uutii gooftaa keenyaan namadha jechuudhaan kan jalqabee gantichi Niisxiroos waa'ee qulqullummaa Dubroo Maariyaamii kan warreen ganan keessaa tokkodha. Deessuu waaqaa taatee osoo isheen jirtu deessuu namaa jechuudhaan amma kanaatti maqaa ishee gadi buusuudhaaf kan yaale jechuudha. Akka shamarran warreen biroo nama kan deesse jechuun kan dubbate. Warreen kaan immoo kitaabolee qulqullaa'oo keessaa caqasa adda addaa baafachuudhaan Dubroo Maariyaamii irratti barumsa adda addaa kanneen barsiisan. Hafteen isaanis immoo guyyaa irraa kanneen jiran. Isa dhugaadha Diyaabiloos namoota baay'ee keessa galuudhaan Dubroo Maariyaamii irratti eeboo darbataa jira jechuudha. Kanaafuu isaan kun hundumtuu dhuguma eessaa dhufan kitaabolee keessatti waa'ee Dubroo Maariyaamii kanneen dubbatan arras immoo namoonni waa'ee sanaa kanneen kaasan nuti kallattii sirrii kan ta'in kitaabni qulqulluu karaa kaa'uun gaaffiiwwan kana deebisnee barumsa kanattiin xumurraa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya barumsa kana jalqabsiisee nu xumursiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Barumsi kun egaa qabiyyeensaa gabaabinaan kana fakkaata. Kutaan tokkoffaan kana ture. Kutaa lammaffaadhaan egaa guyyaa deebinu barumsa kana boqonnaa tokkoffaa isaa eegallachuudha. Boqonnaa tokkoffaa seensaa dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii kan jedhuun deebinee kan wal agarruudha kan ta'u jechuudha.
Kanaafuu guyyaarraa sa'aatiin keenya geera asumatti nu haa ga'u. Kutaattaanuun barumsa keenyatti taanu boqonnaa tokkoffaa qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u. Waaqayyoo abbaan keenya kan nu dubbachise kan nu barsiise galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.